Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota kummatii hubachaa jira jirtu baga jiraattan baga nagaadhaa walitti deebineen isiniin jedha. Namoonni jaalala kanaaf haaraa taatan like, share, subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaan affeerraa keenya yeroo hundumaatti kanneen nafaana jirtan guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin hadhalee viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Akkasuma qophiilee addaa isinii qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura qophii kanaatti nafaana tura. Kan qophii kana isinii dhiyeessaa jirtu ani tokkummaa HM dhaan isiniin jedha. Egaa obboleettii keessan Oromooti yoon dogongoree jedhe na gorfadhaa yoon sirrii jiraadhe immoo na jajjabeeffadhaa akkasuma immoo chaanaalii kana subscribe gochuudhaan daraa keessan walaa guddifnu isiniin jechuun barbaada. Kanneen hanga yoonaan afaana jirtan egaa galanni keessan hammana jedhame hin himamu. Egaa hadha maalluu qabattee dhuftee jechuun kan keessanii hin oolu guyyaa hadhaa akkuma beekamu gaa torban ga'uuf ka'aa jira mitiire guyyaa lamman sadan kana natti fakkaata. Social media kanarra wantootuma deemaa jiru tokko irraa dhugaa dubbachuuf illee irraa dubbachuu illee hin barbaanne hin ture. Haa ta'utii garuu wantoota sababa ta'an walitti bu'iinsa obboleewwan keenyaa biyya Kaayiroo keessatti argaman ilaalchisee jechuudha. Anguma wallaaluma kootii tokko yaada koo ibsachuun barbaada jechuudha. Walitti bu'iinsi gidduu kana argamee jiru baay'ee tokko nama gaddisiisaa nama qaanfatas yeroo kana miti yeroo tokkummaa yeroo harka wal qabatanii biyya jiranutti bakka jiranutti tokko ta'anii diina ofii ofirraa qolatanudha malee yeroo namni wajjiniin maaddii tokkorraa nyaatee wajjiniin dhugee gammachuu waliin qoddatanii gadda waliin qoddatanii wajjiniin jiraataa turanii wal gargaaranii wal bira dhaabbataa turan walitti akkasuma darajaa kana wal gahanuu miti jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa sadan darbe duratti obboleewwan keenya akkasuma haadha keenya abbaa keenya biyya Wallaggaa gargaaruudhaan maatii keenya Wallaggaa gargaaruudhaan kan jedhu proogiraamiin eegalamee ture jechuudha. Gidduudhaan wanti kun ta'e egaa wanti ta'eera jechuudha. Wanta ta'e kanaaf eenyutu sababa eenyutu itti gaafatamaadha kan jedhuu fi murteessuun namatti ulfaata. Kana dura obboleettii keenya Fatiyaa irratti viidiyoo waraabeen ture guyyaa darbe keessatti jechuudha. Garuu Fatiyaan anaafis obboleettii kan kooti isiniifis obboleettii keessan Oromooti anaafillee akkasuma jechuudha. Namoonni tokko Fatiyaa hin qeeqini Fatiyaa irraa hin dubbatini Fatiyaan yatiimaa naan jedhaa turtani anillee nan beeka Fatiyaa yatiima akka taate wallaalee miti kan irraa dubbadhe nan beeka. Hundi kan keenya iyyuu namni bakka sana dhaquu ooluu hin jiru. Rabbiin Allah maatii keenya biyya isaa dhaqanii galuun hin jiranuuf Rabbiin rahmata jaraafa godhu kanneen jiran immoo Rabbiin umurii keenya nuuf dheeressu. Jarri jiraatanii jarri yoo nu bira hin jirres kan mataa keenya gara kam na baasa maaltu na baasa jedhee of eeguu nuyi jechuudha. Haa ta'uutii garuu nam tokko gaafa dogongoree naan ilaallee habaluun kus akkasii jedhee bira dabarfanne namni sun gaafa dhaqee badii guddaa wayii balleesse jedhe maaliif hadha na bira dhaabbatee namni na gorsuu dhiise jedha malee maali baga gizee sana na dhiisanii jiru. Hadha garuu walitti himnee wal bira darbinee jenne namni sun boruu nu galateeffata jechuudha. Malee aan jibbaa Fatiyaatiif itoo hin taane irraa waraabuun kan koo gorsa isii bira hin gahaa laataa of insirrataa laata nam ta'u kan jedhudha. Guyyaa haddaallee jechuudha walitti bu'iinsa gidduu kanatti uumamellee akkuma argaa jirtan akkuma dhageessan sababni isheedha jechuudha. Isii qofayyuu otoo hin taane dabalatallee kan jalqaba gadi ba'ee laayivii waraabee viidiyoo waraabee wanti kun akka sooshaal miidiyaa saffisaan adeemu kan taasisee jedhe isiidha jechuudha. Isiidhaaf du'aa godha rabbiin sammuusii bakka sitti isiidhaaf adeebisu ani isii qeequufitu hin taane dhugaa dubbachuu fi du'aa isee barbaachisa. Du'aadhaan isii biraa dhaabbannu maaliif gorsi baay'ee gorfamtee jirti. Kanaafuyyuu meemee walaa jaallannu waliif haa dabarfannu isiniin jedha gara viidiyootti isin dabarra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ijoollee islaamaa baga jiraattan isiniin jedha. Uummanni amantaa biraatti ashamaa harka fuune baga jiraattan. Uummata keenya har'a jireenya biyya duniyaa kana ilaalaa jireenya biyya duniyaatii wal dadhabu kanaaf hin fakkeenya tokko himuu barbaada. Qaalitii tokkotu yeroo duraanii uummata yeroo duraanii irraa maal jette beektu muka jala teesseetiyyuu du'aa kadhachuu jirti. Osoo isiin teessee du'aa kadhattuutu maal jettee du'aa kadhatti yaa rabbi umurii na dheeressii. Umuriin isiidhaa waggaa 270 jiraattee jirti. Umuriin isii waggaa 270 teessee osoo isiin du'aa kadhattuu gurbaan tokko itti dhufeeti warra aabideedha inni seenaa uummata keenyaa kana quba qabaa uummata ganaa dhufu taa'u kana. Ambiyoota irraa seenaa kana dhaga'ee quba qaba inni itti dhufeetiyyuu yaa ayyoo maal kadhachuu jirtaa jedheen yaa rabbii kiyya umurii na dheeressedeen du'aa kadhachuu jiraayi jennaan umuriin kee waggaa meeqaa jedheen waggaa 270 uyi waggaa 270 teessee maal umurii dabalataa kadhattaa akkasitti amma rabbii kiyyan kadhachuu jira. Akkasitti gurbaan maal jedhe yaa ayyoo ati waggaa 270 teesseeti umurii na dheeressi jettee du'aa kadhattaa uummanni tokko ganaa ni dhufanii qawmiin tokko ganaa dhufuu ta'an nu baaneeti beeki
qawmiin ganaa dhufuu ta'an sun irra guddaan umurii isaaniidha waggaa 63 haga 70 irra guddaan umurii isaaniidha jaruma sana keessa immoo yataxaawaluuna fil bunyaani kamana ijjeersa keessatti wal dorgomantu jira kayaabbilee adda addaati wal dorgomantu jira waggaa 63 keessatti jennaan maal jette qaalitiin rabbii lubbuun kiyya harka isaa jirutti kakadha utuun qawmii ganaa dhufu sanarraa rabbiin na godhe ani waggaa 63 umurii jireenyaati jedhee mana ijaarradhee bultii horadhee ittiin jiraadhu jennaan maal gootaree jedhe gurbaan ajaa'ibsiifate ani mukuma guddaa tokko laaladheetiin caaya isaa jala taa'eetiin rabbii kiyya gabbaree waggaa 63 kiyya waggaan fixadhee jedhe hojii qulqulluu hojii bareeduu qabadheen gara fuula rabbii deemaa laali warri maalummaa duniyattii kana maal akkasiin taate tilmaamee arge akkasitti fudhata laali inna lillahi abdan futana طلقوا الدنيا وكافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوا فيها صالح الأعمال فيها سفنا warri maalummaa duniyattii kana hubatee jedhe duniyattii kana irraa dantaa hin qabu ni xallaqaa jedhe duniyattii kana akka baharaatti ilaaleetiyyuu hojii gaarii immoo akka safiinaa godhatee ittiin ce'aa jedha warri maalummaa duniyattii kana hubatee jedhe gabaabsee yoon isin hime keessa deddeemuu beekumsa isin qabu yeroo kiyya isin geessu nama umrii dheerate tokkorraan fakkeenya isin hima nabiyullaahi nuuhi alayhi salaam waggaa 950 jiraate waggaa 150 irru jechuu guyyaadhuma isaadhaa malakal mautiin dhufee walitti seene waggaa inni walitti seenu ambiyaan maleekaa ijaan arganii ati eenyu jedhee gaafate nabiyullaahi nuuhin kun jennaan ana nama mootii hin sodaanne jedhee nama sooressa hin sodaanne nama hiyyeessa hin sodaanne akkas taanaan ati maleekicha du'aatii jennaan anaa jedheen natti dhuftee jedhee utuunan galaa hin qopheeffatinii jedhee gadde nabiyullaahi nuuhi jennaan ayna fulaan ibnu fulaan lii jaariyatak meerree ilmi abaluu ka duraan ollaa kee jiru sun jennaan hin du'anii jennaan sila jala laaltee maalii galaa hin qopheeffanneree jedhe maleekal mootiin laali obboleeyyan Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota tokkummaatiif bachaan akkuma viidiyoo kana ilaaltanii akkuma argitan waan guddaa irraa barattanii irraa hubattanii jirtan jedhee abdiin qaba inshaAllah. Akkasumallee yoo isinitti tole egaa hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatina isiniin jechuun barbaada. Xiqqaa irraa waa hubachuun akka danda'amu akkasuma xiqqaadhaan tuffatanii bira dabarfachuu osoo hin taane nama xiqqaa irraa akka waa hedduu barattuun illee danda'amu akkasumallee ergaa bareedaadha jechuudha. Namni duniyaa kanarraa hanga jiraatu umuriin namaa gabaabaadha waan ta'eef maaliyyuu irra walii darbanii garaa walii laafanii ilma namaa kana ija wal qixxummaadhaan walii laalanii yoo dogongora wal gorfatanii wal bira dabarfachuun otoo jiru sooshaal miidiyaa kana irratti jechuudha maqaa walii as fidanii achi fidanii waan silaa keessaan fixachuun danda'amu tokko jechuudha. Egaa wanti ta'e ta'eeraa kan nufuuf inshaAllah rabbi hundaayyuu khayrii nuuf haa godhu isiniin jedha waan afaan turtanii guddaa galatamaa ulfaadhaa.